lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa lammaffaa yeroo jalqabneetiin jennu boqonnaa tokko yeroo xumurru Phaawulos namoonni isa ganan baay'een akka jiran danqaa akka itti ta'an baay'een akka jiran oduma dubbatu keessaallee namoonni irra deddeebi'aa yaada isaa haaressan isa jajjabeessaa turan namni akka Oneesiforos akka jiru irra deddeebi'aa dubbataa ture jechuudha. Gara dhumaatti maal jedhee guyyaa sanatti goofticha biraa araara argachuun isaan jaalala gooftaa haa ta'u. Efesoonittis hammam akka inni anaaf ergame atiyyuu ba'eessa gootee beekta jedha. Kanaaf dhugaa keessatti wal hirkisuun, waliif dhaabachuun, walii kadhachuun akka barbaachisu arginee xumurree jechuudha. Lama tokkorraa immoo ati immoo ilma koo jedhaan Ximootiyoos yeroo dubbatu karaa amantii ilma koo kan ta'e jedhee isaaf yeroo barreessu boqonnaa tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti gara Ximootiyoos isa dhuguma amantiidhaan ilma koo ta'etti jedhee yeroo dubbatu argina jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Ati immoo ilma koo ayyaana isa Kiristoos Yesuus nuuf kennutti maal godhi? Jabaadhu. Ayyaana isa gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf kennutti jabaadhu. Okay, ayyaana nuti kan argannu kallattiidhaan karaa eenyuti? Karaa Yesuus Kiristoos. Eenyu biraa? Waaqayyo Abbaan karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos akka nu kennu tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti gara Ximootiyoos isa dhugama amantiidhaan ilma koo ta'etti caafu koo ta'e jedhee ga'eeti Waaqayyo Abbaan jedha. Kiristoos Yesuus gooftaan keenyas ayyaana araara nagaa isiniif haa kennu jedha. Kanaaf madda garaagaraa lamatu jira duun taane abbaa irraa karaa ilma isaa gara keenya kan dhufeetiin jedhu ayyaana eebba jaalala kan argineetiin jenna jechuudha. Lakkoofsa 2 dhuga baatota baay'ee duratti waan anarraa dhageesse namoota amanamoo warra kaan barsiisuufis ta'anitti adaraa kenna jedha. Kanaaf dhugaan kun adaraa kennamuu kan qabu ofii kennaa. Lammaffaa immoo namoota biraa barsiisuu namoota danda'anitti maal godhe jedha? Adaraa kenne jedha. Sababni isaa dhugichi maal ta'uu qaba waan ta'eef? Labuu qaba waan ta'eef. Phaawulos Ximootiyoositti yoo himu, Ximootiyoos illee nama biraa nama dabarsee waan kana himutti dubbachuu qaba jechuudha. Kanaaf maal jedheeni dhuga baatota baay'ee duratti waan anarraa dhageesse namoota amanamoo tokko warra kaan barsiisuuf ta'anitti adaraa kenne jedha. Kanaaf dhugaan jiru ofii keenya dhageenye ta'uu qofa osoo hin taane nama biraatti illee dabarsuu of keessaa qaba jechuudha. Lakkoofsa 3 irratti akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda maal godhe jedhaan qaba. Akka loltuu eenyu? Loltuu Yesuus Kiristoos. Adda waraanaatti namni ba'e tokko kallattii hundumaan jireenyi isaa yoom akka darbu hin beeku akka duugaruu maal godha? Beeka. Bakka kana jira muree waraana seeneera jechuudha. Nullee waraana seenuun maal jedheen namichaan Kiristoos na duukaa bu'ee jennaani. Ilmi namaa waanuma mataa jala kaayyuu hin qabu jedhee. Rakkinni fiizikalii nama qunnameetiin jedhu Kiristoosiin duukaa bu'uu gaafa jalqabnu exactly waan qabatamadha jechuudha. Kiristoosiin duukaa bu'uun rakkina jalaa boqonnaa argachuuf miti. Eenyumaayyuu rakkina seenuudha. Sababni isaa daandii inni irra deeme hundinuu dhiphinaan kan guute waan ta'eef. Kanaaf gaafa biyya lafaa keessa jirtan rakkina qabdu jedhee dubbate innillee experience shaakalaa waan keessa dabarseeru. Akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa maal godhaa? Qooda qabaadha. Kanaaf nullee dhiphina isa wajjin waamamuu keenya keessa qooda qabaachuuf malee dhiphinaaf rakkina jalaa miliquuf miti gara Kiristoos kan dhufnee hin jennu jechuudha. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namni loltuu ta'ee lolaa jiru isa loltuu godhee isa qacarate sana gammachiisuudhaaf bakkeedhaa waa argachuudhaaf hojii warra kaanitti maal hin godhu? Lixuun dhiisa jedha. Laddaan isa wajjin deema jedhaa waan biraallee gaafii biraallee deebii argachuudhaaf dhama'uun pirinsipilii Kiristoos hin duukaa deemuu miti jechuudha. Loltuudhaaf loltuun kaayyoo tokkocha qofa qabdi. Kaayyoon tokkochi kunillee abbaa lolchiisu ajajaa humna waraanaa saniif maal gochuu? Ajajamu. Akka sirna lola lafaatti humna waraanaa keessa namni jiru oopshinii tokkotti qofa qaba. Geggeessaan lolaa waan jedhe qofa dhagaa. Sayyoo dhaga'uu dida'u. Obbola tokko sayyoo dhaga'uu dida'u. Namatu sajjeessa oduu hin taane garimmaan isa wajjin jiru iyyuu maal isa godha? Immediately. Sababni isaa inni ajaja fudhachuu dide jechuun gareen lolaa sun maal ta'a jechuudha? Gargar facaa jechuudha.
waan yaada garaagarummaa jidduutti uumamaa jechuudha. Kun ammoo humni waraanaa sun akka mo'amu taasisa jechuudha. Nuti amma ajaja tokkocha qofa fudhanna nullee Kiristoosiin qofarra kanaaf barnoota Kiristoosii qofa wanti jennuuf. Barnoota Kiristoosii wanti jennuuf. Qajeelfamni nu fudhannu namarraa miti namoota bebbeekamoo miti qajeelfamni kaafteenii keenya geggeessaa humna waraanaa qofarraa fudhanna. Kanaaf namni loltuu ta'ee lolaa jiru isa loltuu godhee isa qaccaree sana gammachiisuudhaaf bakkeedhaa waa argachuudhaaf hojii warra kaaniitti maal hin godhu lixuun isa jedha. Kanaaf kaayyoon keenya isa wajjin deemaa bakkeedhaa immoo waan biraa maal gochuu miti argachuu miti. Sun hojii namoota biraati. Laddaan waa argachuuf laddaan kaan yaadu hojii namoota biraati. Hojii itti maal hin goonu kaayyoon keenya tokkochi geggeessaa humna waraanaa qofa irratti xiyyeeffachuu waan ta'eef. Lakkoofsa 5. Namni dorgeetti jiru akka seera isaatitti yoo dorgome malee gonfoo mo'ichaa sana maal hin godhu? Hin argatu. Akka seera dorgeetti dorgomu. Maal jedha ergaa Yohaannis 2:8 irratti? Eenyullee badhaasa kan kee yookaan eebba kan kee akka si jalaan fudhannetti jabaadhu jedha. Yookiin immoo inni itti dadhabde hundinuu si duraa maal godha jedha? Si duraa bada jedha. Bada jedha. Kanaaf namni dorgeetti jiru akka seera isaatitti yoo dorgome malee gonfoo mo'ichaa hin argatu. Okay, seerri dorgee qajeelfama Kiristoosii qofa. Seerri dorgee akka itti Kiristoos mo'ateedha. Kadhataan cimuu waan dhageen obboloota keenyatti himuu obboloota koo uduu addaan hin kunne kadhachuu fi feetii kan kee haa ta'u jedhaa waaqa wajjin deemu. Rakkinnillee haa jiraatu, dhiphinnillee haa jiraatu. Kun qajeelfama dorgee. Ka biyya lafaa nyaataan dhugaatiin of eeggannaa guddaa gooteeti ka fiiddu. Abbaan koochi inni jedhamu yookaan immoo leenjisaani sirna namni sun hordofuu qabu hundumaa itti himu. Waan nyaatuu qabu, waan dhuguu qabu, iddoo kamitti akka ta'u qabu, iddoo itti bashannanaa isaaniitti himu. Qajeelfama hundumaa koochii irraa fudhataa deemu jechuudha. Kanaaf nullee dorgee keessa jirra. Dorgee keessatti kallattii hundumaan jireenyi keenya lugaama jaalalaa keessa seenuu qabaatee jira jechuudha. Qottuun hojii isaatti dadhabu duraan dursee ija midhaan isaatii irraa nyaachuun maal godhaaf hin taaf. Itti dadhabee qotee waan hunda godheera waan ta'eef. Wanta an dubbadhu kanas itti yaadi. Gooftaan waan hundumaafuu hubannaa siif haa kennu jedhan. Ameen nuufillee waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Itti yaadi jedhaan. Itti yaadi waan asin jedhaa dhukan. Dhimma dorgee, dhimma loltuu, dhimma qotee bulaa. Dhimmoonni kunniin dhimmoota baay'ee murteessoodha. Dhiphina keessaa hirmaachuu, dhimma loltuu, xiyyeeffannaa kana qofaan gochuu, dhimma dorgee, badhaasaaf, dhimma qottuu. Qottuun dadhabee, lafa keessaa aramee, lafa qotee, midhaan itti facaasee abdiidhumaan, dhumarratti abdiidhaan, amantiidhaan irraa galfatee jedha. Waan kana itti yaadii gooftaan immoo waan kanaaf hubannaa siif haa kennuun. Lakkoofsa 8. Yesuus Kiristoosiin isa warra du'an keessaa kaafame. Lakkoofsa 8 kana mee Ingiliffaan isin dubbisa. Lakkoofsa 8. Remember that Jesus Christ, the seed of the David, was raised from the dead according to my gospel. Akka wangeela an sitti lallabe Yesuus Kiristoos isa du'aa maal godhe? Kaafame. Yesuus Kiristoos isa warra du'an keessaa kaafame isa sanyii Daawit keessaa dhalate akka an wangeela koo keessa lallabetti maal godhe? Yaadadhu. Yesuusiin akka an sitti lallabetti yaadadhu jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Yesuusiin akka an sitti lallabetti yaadadhu jedha. Yesuusiin akka itti nu macaafa qulqulluu keessatti lallabuu qabnu akka itti lallabametti. Akka itti lallabametti, akka itti dhageenyetti, akka itti waa'een isaa barraa'etti. Yoo kana hin taane Yesuusii kan biraa lallabna jechuudha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irra akka jiru jechuudha. Maal jedhaa? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irra akkana jedha. Namni tokko dhufee isa nu isinitti lallabne malee Yesuus kan biraa yoo isinitti lallabe jedha. Okay. Kanaaf Yesuusiin inni dhugaa isa kallattiidhaan Phaawulos maal godheedha jechuudha? Lallabeedha jechuudha. Inni illee nuni ilma waaqa jiraataati. Lallabni yeroo jalqabaatiif afaan Phaawulosiiti bahe. Lallabni yeroo jalqabaatiif afaan isaati bahe maal ka jedhudha? Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa meeqa? 20. Hojiin ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 20 lallaba jalqaba afaan Phaawulosiiti bahe. Erga ijji isaa banamee ka'een booddee akkas jedhe obboloota koo. Saa'ol ergasii utuu hin turin
manneen sagadaa keessatti Yesuus kun ilma eenyuuti jedhe? Ilma Waaqayyooti jedhe. Ilma Waaqayyooti jedhe. Kanaaf aniif isinillee Yesuus kun eenyudha yoo jennu ilma Waaqayyooti. Deebiin qajeelaan waa Yesuus gaana. Waaqummaa qaba sababni isaa maal waan ta'eef ilma waan ta'eef ilma dhugaa waan ta'eef kennaa dhugaatu nuuf kenname. Complete sacrifice nuuf kenname. Baay'ee gaariidha. Ka biraa immoo Yesuus eenyutu du'aa kaase? Akka Phaawulos jedhutti Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti fayyuudhaaf jechuudha. Akkas jedha. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetii yoo maal goote? Yoo beeksifte. Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante maal argatta jedha? Jireenya bara baraa argatta. Fayyina bara baraa argatta. Kanaaf afaan guunnee dubbanna Waaqayyotu Yesuusin maal godhe? Du'aa kaase. Yoo akkanatti namanne jireenya bara baraa maal hin goone? Fayyina bara baraa hin argan. Fayyina bara baraa ka argan Yesuus gooftaa akka ta'e afaan kennaa yoo dhugaa baane Waaqayyo du'aa akka isa kaase garaa keenyatti yoo maal goone? Yoo amanne fayyina bara baraa argan. Filiphos irratti yoon dongoruu baadhee arrabni hundinuu ulfina Waaqayyo abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e maal godhu jedha? Dhaabeessisu jedha. Dhaabeessisu jedha. Kanaaf maal jedhani Phaawulos Ximootiyoos Yesuusin akka an wangeela keessatti lallabetti maal godhi jedha? Isa amanadhu. Yesuus Kiristoos isa warra du'an keessaa kaafame isa sanyii Daawit keessaa dhalate akka an wangeela koo keessatti lallabetti maal godhi? Yaadadhu. Akka wangeela keessa dhagennetti malee akka namni nutti metti ta'uu qabu jechuudha. Doktorinii ta'ee waan ta'e kamiinuu wangeelli maal jedhaa? Ka jedhu akkamitti lallabe ka jedhu dubbii ijoodhaa isa yaadatti sinaaf qabadha. 9. Sababii wangeela isa an lallabe kanaaf akkuma nama hamaa godheetti hidhamee dhiphachaa jira. Dubbiin Waaqayyoo garuu maal hin ta'u? Hin hidhamu. Nu keessaa booddee sagantaa dhumarratti nan kaasaa nama ammallee mana mootummaatti himatameeru hin jiru waa'ee wangeelaatiif. Isa booddeen itti deebi'a. Lakkoofsa 10. Akka waan nama hamaa hojjetes jedha lakkoofsa 9 hidhamtee rakkachuu dhiphachaa jira. Dubbii Waaqayyoo garuu maal hin ta'u jedha. Dubbii Waaqayyoo garuu maal hin ta'u buloota koo. Dubbii Waaqayyoo garuu hin hidhamu. Dubbii Waaqayyoo garuu hin hidhamu. Dubbii Waaqayyoo garuu hin hidhamu jedha. Lakkoofsa 10. Kanaaf warri fo'aman fayyina isa karaa Kiristoos Yesuus dhufu ulfina bara baraa wajjin akka argatanitti isaaniif jedhee waan hundumaa obsaan maal godha jedha? Waan hundumaa obsaan maal nan godha jedha obboloota koo? Obsaan nan baadhaa jedha. Obsaan nan baadhaa jedha. Obsaan nan baadha. Sababni obsaan baadha jedhaa maal inni? Warri fo'aman fayyina isa karaa Kiristoos Yesuus dhufu ulfina bara baraa wajjin akka argatanitti isaaniif jedhee waan hundumaa obsaan maal godha? Nan baadha. Fayyinni kan dhufu karaa eenyuti? Karaa Yesuus Kiristoositti. Dubbichi amanamaadha. Inni Kiristoos wajjin duuneerra yoo ta'e isa wajjin immoo maal taana? Isa wajjin maal taana obboloota koo? Du'aa kaana. Du'aa kaana in jiraanna dubbichi dubbii amanamaadha. Ximootiyoos kana keessatti dubbichi amanamaadha kan jedhu yoo xiqqaatti iddoo 4 ilaalla. Kiristoos cubbamoota fayyisuuf gara biyya lafaatti dhufe dubbichi jedhu maalidha? Amanamaadha. Akkuma jirutti fudhatamuutti sarara. Dubbii lammaffaa. Namni mana qulqullummaa keessatti hojjechuu barbaadu. Karaa hundumaa waan ba'eessa godha. Dubbichi maalidha? Amanamaadha. Karaa biraatiin immoo karaa hundumaanuu isa wajjin dorgeetti namni shaakala foonii namni godhu yeroodhaaf ta'a. Isa hafuuraa kan godhu garuu yeroodhaaf illee bara biraan illee maal ta'a? Hin ta'a. Dubbichi maalidha? Amanamaadha. Inni arfaffaan immoo isa wajjin yoo duune isa wajjin maal ta'uun jiraan dubbichi amanamaa jedhee dubbate jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kiristoos wajjin duunee irra taanaan isa wajjin jira. Rakkinni yoo hin duune rakkinni yoo duunee jiraan rakkinni yoo hin duune garuu lakkoofsa 12. Qoftaan yoo dandeenye isa wajjin immoo in moona jedha. Yoo nuyi isa ganne inni immoo maal nu ganuuf
jiraa jedha. Obsaan dandeenye rakkina dadhabina qormaata nutti dhufu yoo obsaan dandeenye isa wajjin maal goona jedhaa obboloota koo. Isa wajjin moonaa jedha obboloota. Kanaaf maal jedha inni illee akkumaan mooyaa abbaa koo wajjin teessoo isaarra taa'e inni mooyaana wajjin teessoo koorra maal godha jedha. Halleluuyaa. Moo'insi waadaan nuuf galame moo'insa yoo moone mootu teessoo moo'ichaa irra abbaa fi ilmoo wajjin maal goona jechuudha. Teenyaachi. Abbaa fi ilmoo wajjin teenne. Lakkoofsa 13 yoo nuyi amanamoo ta'uu dhabaanne inni ofiisaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti maal godha? Ni hafa. Galanni isaaf haa ta'u. Nu amanamuu dhabnus nu waan feene taanus inni garuu bara baraan maalidha? Amanamaa. Amanamaa. Amanamummaan isaa iddoodhaan socho'u. Kuma salisiin jedhe walumaan dubbisaa ta'e 14. Waldiduun namoota warra dhagaan diiga malee waan tokkoof waa'ee akka hin baafne isaan yaadachiisi. Waaqayyo duratti isaanitti maal godhi? Dhugaa ba'i. Waldiduun waan tokko illee waa'ee hin baafne. Ati akka hojjetaa qoramee fudhatamee waan ittiin yeella'u hin qabneetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetuutti Waaqayyo dura of dhaabachiisuudhaaf maal godhi jedha? Dhame. Waaqayyo dura of dhaabachiisuudhaaf dhame. Kaayyoon kan kee jireenya qullaa ta'e fuuldura Waaqayyootti jedha. Akkasi jiraataa namoota lallabna malee uduu hin jiraanne nama lallabu namicha ajjeesuudha. Jiraannee lallabuu qabne. Ati akka hojjetaa qoramee fudhatamee waan ittiin yeella'u hin qabneetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetuutti. Waaqayyo dura maal godhe? Of dhaabachiisuudhaaf uume. Dubbii midhaan hin qabne isa wanti qullaadhaan mormu waan qullaadhaan mormu irraa maal godhe? Fagaadhu. Fagaadhu. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qullaadhaan mormu irraa fagaadhu. Inni ittuma caalchisee nama Waaqayyoo ta'uu irraa nama maal godhe? Nama fageesse. Nama fageesse. Dubbii midhaan hin qabne. Dubbii waa'ee hin baafne. Iddoo biraatti mootu maal jedhaa? Tokkoffama Ximootos boqonnaa 6 yeroo xumurru yaa Ximootos wanta hadaraa sitti kenname jabeessii eegi. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaadhaan mormurraa wanta sobaa isa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormurraa maal godhe? Fagaadhu. Isa beekumsa jedhamee waan dhugaadhaan maal godhu? Mormu. Adda namoonni beekumsa jedhanii loojikii garagaraa maddisiisu dhugaa macaafa qulqulluutiin mormatanaan garuu irraa maal godheedha? Fagaadhu. Dubbiin akkasii akka madaa foon nyaatee bal'achaa adeemuutti Himneewosii fi Fileexoos warra dubbii akkasii dubbatan keessa jiru jedha. Dubbiin akkasii dubbii namaan waan dhugaadhaan waan qullaadhaan mormu akka lafee akka madaa maal ta'aa deemu? Bal'achaa deemu. Eenyummaa namaa midha jechuudha. Isaan kun du'aa ka'uun kanaan dura ta'eera. Jechuudhaan dhugaa irraa kaataniiru. Amantii warra kaaniis maal godhaniiru? Garagalchaniiru. Haa ta'uyyuu malee hundeen Waaqayyo kaa'e jabaatee maal ta'a? Inni dhaabata. Mallattoo gooftichi warra kan isaatii beeka. Kana malees namni goofticha maqaadhaaf jedhin irraa haadee jedhu qabaata jedha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Barnoonni dogongorsaa fedhillee haa ta'u. Namoonni baay'ee dhugaallee hedduudha garagalchuudhaaf haa yaadan. Hundeen Waaqayyo kaa'e garuu yoomiyyuu maal hin ta'u? Okay. Maal jedha mucaan qulqulluun? Hundee bartootaaf raajotaa irratti maal ta'anii ta'e? Ijaaramtanii ta'e. Bartoonni immoo eenyuun irratti ijaaraman? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo irratti ijaaraman. Yesuusin immoo kan nuuf kenne hundee godhee kan nuuf kenne dhagaa golee qajeelchu godhee kan nuuf kenne eenyu? Waaqayyo. Waaqayyo abbaa. Hundeen kun yoomuun socho'u? Gara waldaa keenyaatti dhufu. Waldaa keenya waldaa keenya biyya torbaffaa seenaa Waaqayyotu harka ofiitiin maal godhu? Dhaabatu. Mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti akkuma hundaa'etti irra deebitee raajii dubbachuu qabda jedhamee raajii irratti waldaan tun maal taate jechuudha? Hundooftee jechuudha. Hundeen Waaqayyo kaa'e kun ammallee maalidha?
amanamaan takka sifachiisu jechuudha. Waaqayyo warra kan isaatii maal godha? Beeka. Hundee kana namni sochoosuu barbaadu nama akka gubbaa irraa beekumsa jedhee hubannaadha jedhee dhugaadhaan mormudha. Hundeen kunillee obboloota koo dubbii tokkodha. Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataati kan jedhu. Isuma Maatiyos boqonnaa 16 jirudha. Hundee kanarratti mana koo maal godhadha jedhee Kiristoos ijaaradha jedhe. Hundeen sun maalidha? Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataati. Yoo kun dhugaa ta'e ammoo waaqni jiraataan immoo abbaa Yesuus Kiristoosi. Kanaaf hundeen kiristaanummaa abbaa fi ilma. Hundeen adventistii waldaa guyyaa torbaffaa illee abbaa fi ilma. Akkana jedhe Caaffanni Raajii. The name seventh day Adventists point to both the Father and the Son. Maqaan adventistii guyyaa torbaffaa jedhu abbaa fi ilma mul'isa kallattiidha. Sababni isaa hundee bartootaaf eenyu? Raajotaati. Hundeen bartootaaf raajotaa Kiristoos ilma waaqa jiraataa kan jedhudha jennee irra obboloota akkasii. Kiristoos ilma waaqa jiraataati jennee jechuun ammoo waaqni jiraataan abbaa eenyu? Abbaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf Yesuus Kiristoos maal jedhe? Kana ilmi koo inni maal godhu? Inni an jaalladhu. Inni an jaalladhu isa kana jedhe. Lakkoofsa 20. Mana guddaa tokko keessa qodaa warqee irraa yookiis meetii irraa tolfame duwwaa utuu hin ta'in qodaa muka irraa yookiis suphee irraa tolfame jira. Kaan qodaa hojii ulfinaa ittiin hojjetanidha. Kaan immoo qodaa hojii salphinaa ittiin hojjetanidha. Ammas namni warra wanta salphinaa hojjetan irraa yoo of qulleesse qodaa ulfinaa hin ta'a. Akkasitti qodaa addaan ba'ee gooftaa isaatiif waa'ee baasu hojii gaarii hundumaaf qophaa'an ta'a jedha. Okay. Kana waa'ee hundee hojii hojjechuun yaalaan. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti waan tokkotu jira. Mee dhaqeeddos isin dubbi. Waan ajaa'ibaadha. Akkana jedha. Akka ayyaana Waaqayyo biraa anaaf kennametti akka nama ijaaruu beekuutti hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraa immoo isa irratti maal godha? Inni ijaara. Adduma addaan attamitti akka irratti ijaaru garuu maal haa godhu? Haa keekkatu. Isuma dur kaa'ame sana malee homtuu hundee biraa kaa'uu maal hin godhu? Hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Kiristoos jechuun kan dibamedha. Kan dibame jechuun immoo abbaan dibe jira, abbatu dibe, hafuura qulqulluun dibame. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gad jabeessaan isuma qulqulluu irra dubbinee jiru. Yookiis mukaan, itaadhaan, qoffaadhaan hundicha irratti maal godha? Ijaara. Hundinuu garuu 13 irratti immoo hojiin adduma addaan ibiddaan maal mul'atee maal godha? Beekama jira. Ibiddaan beekama. Kanaaf hundee kanarratti maaliidhaan ijaaraa irra kan jedhu namni hunduu maal gochuu qaba? Itti yaaduu qaba jechuudha. Gara xumuraatti dhufneera. Ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraa maal godhi? Faqadhu. Warraa garaa qullaa'aadhaan maqaa gooftaa waammatan wajjin qajeelina amantii jaalala nagaas maal godhi? Dhufaa bu'u. Qajeellummaa dargaggummaa irraa fagaadhu. Warra maqaa gooftaa waammatan wajjin qajeelina amantii jaalala nagaa duufaa maal godhi? Qoccolloo akka kaasan waan beektuuf murkii gowwummaa isa toora hin qabnetti maal hin godhin? Elbisu. Mormii waa hin baafnetti maal hin godhin? Dubbisu. Elbisu. Hojjetaan gooftichaa nama hundumaatti gaarummaa agarsiisuun namoota barsiisuu danda'uun waan hamaa obsaan namaaf danda'uun isaaf hin ta'a malee nama qoccoluun isaaf hin ta'u. Inni warra ittuma morman hafuura gara laafinaatiin gorsee gara gaariitti deebisuu hin ta'a. Isaan dhugaa beekuu bira ga'uudhaaf yaada garaa isaanii akka geeddarataniif Waaqayyo karaa maal godhaaf hin kennaaf ta'a. Yoos isaan qalbii godhatanii seexana isa jaalala isaa akka godhaniif hiyyoo isaatti isaan galche harka maal godhan? Kanaaf seexanni jaalala isaa isa akka godhanii fi hiyyootti maal godha? Kana jala isaan maal godhu jedhaan?
jechuudha. Kanaafuu waamichi kennallee ofii keenya hidhaa jalaa baane namoota illee hidhaa kana jalaa maal gochuudha? Baasuudha jechuudha. Kanaaf dhugaa kanatti of qabnee akka samiin barbaadutti akka Waaqayyo Abbaan karaa ilma isaa waan nu fayyisuu barbaadu araara nutti agarsiisetti nullee akkasitti jiraachuudha. Mootota warra ta'an warra mo'an akka ta'an Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.